Sinqoy. Mucaan dhayanii arraba keessaa darban eessa jira? Sanillee ni gaafachaa jirraa beeku balaskiyya. Bakka Isa kana darbina wal rabe wal gaafannan darbina. Gaafirra Yes, jira wal gaafannan darbina, please darbina. darbina. Darbina, Ya, wal darbina darbina nama. faayidaan hin jiru. Dr. Nuruddin Ibsa. Deebi'aa sinillee. Gurbaasa laali jaala ibsaa kenna haatiin Ah. duute. mucaan amma faduu jaanii ama saalaa irraa muran immoo makiinaa irraa harkisa makiinaa yaala harkisan san. No, sanii miti ka arraba keessaa baasa tokko. Laal No, qaama no. saalaa irraa muran naa jedhanii marageeffadha jara keenya. Ilmaanu Qaama saalaa irraa muran naa jedhanii marageeffadha. Arraba irraa baasan kaara Wanni argeessa qaama saalaa haasii. muran jaamu kuni. Na dhageeffadha la. Qaama saalaa murame ka jedhanii soba. Okay. Soba kun. Ayyee. Akkami soboo naan jetti. Gaafa lola duraa ta'us mucaa kana warra qaama muraa kana meeshaa muraa kana numa fidan kanas. Googil godha Okay. amma sa'aatii sanatti sabana ammaa kana bar namni barnootaan deemaa misa. Bar ana suuraatii sana fuutee waan hin balleessu yoo deeyte yeruma sanii wanni san eessa godhamtee si agarsiisa googil goonaan. Googil godhi ilaali meeshaa muramsan sone soba meeshaan Oromoo miti. Eegalee Okay. Kana booda harkisan sani. amma lubbuun baate kun amma du'e jechaa jiran kuni lubbuun jiraate jiraachuu baate namni lubbuun jiraatee torbaan tokko dhabamu torbaan lama amma mucaan arsii kasan booda miciyyoon dhuftee nagaa fatti mana hidhaa dhaqee mana hidhaati bilbileef ni jira jedheen. Mucaan kaarraba baasan sun moo? Kaarraba baasan sun ijoolleen argee kaarsiiti kaarraba odoo dhawanii arrabni akkan alaa beeku. Mul'ate san mul'atee jira sun mul'ate deebi'eetu kunoo mana hidhaati bilbilee miciyyoo irratti dawwaleen kun amma fiduu danda'a sa'aatii kana. Yaa amma Dr. Laabsan gaafatee bara. Amma jiran eela ibsa jaalibsa dubbii dhugaa dubbannaa miti. Mucaan du'e jettan soba. Mucaan deengadda harkifame jettanillee Obboleessu. nagayaan jira. Qoy hin jara. Dhaggeeffadhu Dr. Loof Yaasinii wajjin haasa'ime Yaasinii wajjin haasa'a. Yaasin na waliin haasa'i. Yaasinii wajjin haasa'a. Dhageeffadhu. Mucaa keenna nagaya barbaaddanii eega nagaya taate garanaa mucaa wani du'e tokkollee hin jiru. Ragaa du'a akkuma gartee jaalibsaa san googil sarchi gootee ilaalte katumellee suuraa isaan qabdaami googil sarchi godhi ilaali karaa gabaabaa rakkoo hin qabu. Mucaan gartee arrabni dhahamee keessaa darbame. Mucaan gartee qaamni saalaa akkasitti taphatame. Eessa jira? Mucaan akkasitti muuyni gartee muka hudduutti tare sun eessa jira? Ka isin amma gaafataa jirtan ka gartee lolli irratti ka'ee fi ka dheengadda makiinaati. Ka makiinaallee mucaan makiinaa gaafataa jiru Dr. Loof ka makiinaa gaafataa jirru. Ka gaafataa jirru mucaa dura lolli irratti tokkicha sani lammaffaa ka arsii kaniin dhufee dheengadda sin gaafadde ka arraba ala darbame tumame jettanii ijoollee lama tumamte kunoo miciyyoon obboleessaa wajjin mul'ate azala jirti si ol galchuun danda'a mul'ate jettee sitti himuu dandeessi ka arsii ijoollee lama tumamte ol galchuun danda'a. miyyoo ta'uu maaliif beeyna namni biraa dhufee miyyoo jechuu danda'a maaliif beeyna? Miciyyoon akka dheengadda laayifira dhuftee booche dhageesse moo dhageenya? Suuraas baafadhu kaa. Kunoo si ol galcha miciyyoon tana. Obsi. Jara biraa jechuudha jarri eenyu akkana isin tume jennaan ijoollee Itoophiyaan nu tume jedhanii fuudhanii itti fidan tokko achuma haa Ayyee waan gaafatu qaba dhiisisanii. Ati qoy mucaan sun ijoollee eessaati? Qoy. ijoollee Arsiiti. Arsii eessa? Ana Honqoloo Abeeti. Nama sadii Kijiba. lama shorxaan Kijiba. Mucaan tumame aanaa Honqoloo waa beeti yuumi kijiba kuni filima. Kijiba kabiraati kun. Ijoollee tumamte suuraa fidadhu. Wallaahi gadi majaa'ibsa. Maa wal qabne. Fedhu filimaa ta'u obboleessoo dhagaye. Fedhu filimaa ta'u dhiisaan buusinaa naman buusinaa yaa akhi naman buusinaa mee dhaabbisa. Fidadhu suuraa ijoollee tumamte. Nuti suuraa fidannaa ati suuraa fidadhu ijoollee tumamte. Karaa gabaabaadha maa wal cinqina. Dhiisaan buusinaadha. Fedhe filima ta'e fedhe dhiisee miciyyoon maatiin asirra dhufe biyyarraa. Seegalee biyyarraa dhufe maatiin. Fidadhu suuraa ijoollee tumamte as baasi. Ani immoo Siyyuu miti jaradha. Isaan baana. Suuraa ijoollee tumamte as baasi gambarloo dubbii nurraa dhiisi. Bar mucaan nama hunda beeka arsii miti baalee yuka tumame sun akkasitti arrabni keessaa darbame. No as baasi suuraa. Maa arsii jettee kijibni. No anama dhageeffadhu suura ila kana bar suuraan barbaachisu suuraa namni hin beekne hin jiru.
والله بالله مجان ارسي متي بالي أجرّا نوخنا أجرّا دبتونا الكنّي يا ده يبسنا dubbadhu ayyee. دكتور ارسي في بالتي قلت لك انتي مجات ومثلا مو صوره صافي جد اوكي Yaa akkasii. Gurbaan ati baatu Dubbadhu akka takka gurbaa maal haadira argisa? duute. mucaan baay'ee dhageeffadhaa jedhanidha. Mucaan akkasii arraba keessaa dar baale gaasara. Namni hin beekne hin jiru. Intalli ol baatee fiilma taphatu arsiidha jedhu. Gurbaa haati duute siin jedhe. Laa obboleessa mucaa sanillee argee jira. Mucaa arraba keessaa baasan san dhaanii sun obboleessa kiyyaa أو miti. إسين أمتا Sanillee asii galee ijoollee sadii qabanii lama sharxaan qabdee ijoollee hunda waliin mana yaalaa jira. Mucaa sana ammoo hin beeku mucaa dhaanii arraba keessaa mul'ata taphatu sun mucaan garuu obboleettii fudhatee arsiidha galfate jedhan eessa mucaa akka ta'e hin ajendaa beeku. mucaa ajjeesanii ajendaa jiru dhufee gurbaan asii doktora jaamu kun ajendaa norka fashaleessu tema Bara ajandaa fashaleessaa obboleessoo ishii rakkoon qabu nuti maal dabalu. ajendaa norka fashaleessuun مجا جرى كيني mucayyoo nuti taasisaa fuudhitee fi هاسون Kana san بيني obsi. Kana san obsi. Laali. Nama afaan beeku, nama haasa'u, nama haasawa beeku, ajandaan jijjiiramu hin jiru jechaan. Sa'aatii ammaa tana miidiyaan tole ragaa wajji deema ilmi namaa. Egalee اما دكتور ايفوان دامسين انقبوف ميچيون توني دلاتا ايساتنان دلاتا بكه مچان كنت تيم مچان كون غوس قبا غوس كم اللي هاجو ارسي بكتل اتيمتي يرتي متره اني امو مچا في بيوكسن حافظتو اگرته ايغو بولما اوبليتي رامول كته يو في تدبر اوبليستي غوستامي گندخمي انا خمي هاغا فتمجو اسر يرتي مره اكرمت جچا ميچون تو كدو بتسو وجي افان قبون قبو يچو Ijoolleen ila dhagaa obboleeyyan ijoolleen teennaa fi mucaa sun garagara mucaa sani viidiyoo argee jira viidiyoo mucaa sun gadhiise obboleessi kiyyallee ka obboleessi kiyya gadhiise ka mucaa san gadhiise tokkuma سيلا بو isini galee جالبسا كانين انجلو أمتا كانت تهدو مخا ولد ديبه قلتي ورا چرو خان ارسي في ارغي بكبو فتي amma maal haasa'u jira haa ta'u warra maal haasa'u deemte sa? ما هيتي Maal haasa'u jira mana tas gubbatti? ما لا سو جرتن Daa'ima tumamee haadha abbaan barbaadu jiranii daa'ima tumamee darbame ka lubbuun baatee fi ka lubbuun jiru haadha abbaan barbaadu jiran bo'aniiti san fidaa jechuu jirra. ايه برسن سلالكم جفدا جو جرتني غرو وان اجايبنتي ارسي في هررغي جاني رب شما نسان اسر رمضان ركبسن كم مالي ندي بيبران An kanan beekan yani fiifuu ararsiif arargee kun bineensummaadha kun bineensummaa kanan beekan. هاي انا ما جارتي خيار سيدا اوغو كنا جاني متا والورير سمي كمين تامي امان Aboo haas jeesu dhalaan ganda qabdii mitiiti. لكن كمان Dhalaan gosa qabdu. Wai. وي جايبا نا Dhalaan ganda qabdooti dubbiin jijjiirinu jala. Wardaa sakki sakki kam tattaata kam jijjiirta sa? جاني nuti dhiigana موتو مهولا barbaadee ايه jira ولا dhiiga wadda yoo sii واي ta'e ولا ملي ناس yoo ajendaan sii ta'uu baate dhiifadhu yoo ajendaan sii ta'uu baate muutii qabadhu ta'i Akkas. nuti lubbuu teenya barbaadde hanjamaa nuti Doktor Loof mucaa suuraa kan hargee dadhu. duraanuu Jaalib waan shayxaanummaa malee simbiraa waan buufudha. beekne lubbuu teessan barbaadde Ooyee Maali waliif kan- dubbadhu yee. hay lubbuu namaa barbaadu jira bara maan jabaa ruggatan hay ajendaa ganama muciyyoo sadar haruusin akkanuma lafaa kaatee lubbuu namaa baaftee muciyyoo sonnoo saasaaf dhufee duubarraan sababa saniin ijoollee wal fixxeef muciyyoo dura san waan du'eef san dho'isuudhaaf dhufee gubbaarraan maaliif keenya kaarrabni keessaa bee keessan kamaarree keessa sanii dubba dura san mul'isaanu harka kaayaa keessa nu gaafadha ka jirra maal taatan hay osoo sanuu bakka jiru hin beekamin osoo bakka tanaa hin beekamin cal akkanumatti dhufanii ajendaa haaree nu gabbaasu hin dhaqqabnu nuti sadarkaa tokkoffaa lolirraa kee nu dhiyeessu akkanuma wanni biraan jirula kaa dura lolirraa kee nu dhiyeessu haasawawnilleen achi booda tola achi booda dubbatama achi booda waan harargeen balleessite gaafachuu dandeessan achi booda waan aruusii balleessite gaafachuu dandeessan sanii alatti ajendaan biraa tokko jijjiiramuu hin danda'u asirratti yoo wal kabanye ajendaan dura jijjiiramuu hin danda'u hanga muciyyoo san bakka jiru qabanii fidan Waliif dubbadhu yee. kana ala waan biraa takka haasaa hunda qabnu nuti la gabaaf dura Waan inni dubbachuu fedhu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba irratti Salaam warahmatullahi wabarakatuh. buusu. Ekkoo wajjiniin gastii keessa ijoollee bira turree haasa'uu dheeraa wajjin wal mormaa turan isaanis innis ragaara maal jechuu ni ture. Amma ijoolleen achi wanti isaan jedhan dhiyaachuu ni dhiyaanna. Ammoo
abba fedhillee badii haa qabaatu abba fedhis dhugaa haa qabaatu fuuldura wal teennee ni haasofnaadha. Isaan ka jechuu jiran fuuldura teennee ni haasofna kennas kadhamee bade galuu qaba ka isaanii soonuu biratti hafe galchuu qabnaadha. Amma TikTok ni kasar Kenya sirra cufa. Agarre ayyee cufe ni cufa agarre mai. Tokko agarre ayyee cufa. Obboleessa keeti jettan kanaa miti obboleessi kiyya kanaa miti. Kanan beeku yaani asiruma argeessu waliin. ati mucatti waan Kanan beektu beeku waan kan beektu keessa argine. galu kanu barbaannu Keessa kana galuutti hin kuneessi jiran. Cufadhu ayyee agarre cufadhu agarre cufadhu. Ayyee dubbadhu waliif. amma isaanis asi nutis nama nurraa achitti du'eetu jiraachuu ni mala ka dhabamne jira waan kana teennee wajjin haasofnee nutis gama kennaa gama isaaniitis akkasitti wajjin haasofnee wanni kun yoo dhugaadhaan gara dhugaatiin haa dhaabbatu haa qulqullaa'u ka jedhamu taate wajji teennee haasa'uu ni dandeenya ijoolleen keenya ammoo gama tokkorraa harkisaa yoo ka jedhan taate hin fudhannuudha gamamatti yoo Amma oliif kiyya yaadni kee bareeda. Naasii ta'e dhaggeeffadhu. Laal mucaa tokkicha awwala durra lolli irraa ka'e nuu fidan takka. Lammaffaa haa arsi irraa tumame ni fidan lama. Sadaffaa haa harargee haa tumame itti aana sadii. Afuraffaa haa arsiitii itti aana afuri. Akkasitti tokkoo fi tokkoon adda gallee nagayaan dubbii finnee goolamnee wal biraa yaana. Siitaa akkatti. Jaalibsa ati ammaan tana namni tumame kun lubbuun ni jira moo hin jiru bicha adda baafachuudha kayyoon kee. Waanuma lubbuun jiraannaan lubbuu ijaan agarraan dhumatti nagaan araara buufnee galuudha. Haala kee ijoolleen hunda gadhiifamte. Uummata taa'ee si daawwatu kana hundaaf wanni nuti dhaamnu kaleessallee hayyoon si komandoo fi harargeellee waliin baate ijoolleen achitti baatee wal cafeetu kuni akka ganda tokko bakka hin buune namummaa hin qaban kaayyoo hin qaban beekumsa hin qaban barumsa hin qaban jedhanii hayyuun keenya akka ustaas Jamaal Aliyyifaan gabbaanii dubbatanii jiran. Namni gama kaan illee dubbatee jira. Laakiin ammoo nuti ka barbaannu haati hiyyeessaa biyyarraa boochusan arsiis ta'e harargees ta'e ka harargeen qabdees ta'e ka arsiin qabdees ta'e haati hiyyeessaa biyyaa boochusan ilmi kiyya narraa jijjiiru biyyaa bee eessa jiraa qabame ta'uusaa kan yaan agartee jirtu TikTok kana gubbaa liifi irratti. Eessa jiraa jettee ka boochusan ilmisii eessa akka jiru baruudhaaf waan dhuftes xiyyateef ati immoo kaayyoon kee ijoolleen kun lubbuun ni jirti moo duutee jirtii adda baafachuudha. Akkana miti ammoo as baatee kiyya kana naaskanni warra si joo kana hin dhageenati. Abalu mucaan kun ni jira moo hin jiru hin jira taanaan as baasii haadhatti sabri horiidha. Ilmi kee ni jira hin duune. Okay? Yoo akkasitti ilma si Bayaan assalamu alaikum. yaada kiyya fixadhee isinii dhaabuu jaalibsa. Bayaan assalamu alaikum. Hin buutu obsi Waan waliif ijoolleen carraasii itti fannaan hin buutu. Dhaggeeffadha. Wanni isin asirratti hin ta'u gor. Nama nagayaa kan ijoolleen akkana addunyaa tanarraa salagaa isaanii malee waan takka quban qabne akkanuma lafaa kaanii qabanii muciyyoo lubbuun dabarte sababa sanii namni meeqa tumameef hin haasofnu dhugaa walitti himnamoo kam. mucaan san dabaruu Sababa saniin tumame hirana fannam dhibbiyaatu dhaggeeffadha. mucaan dusan mucaa lubbuun dabaruu sana Mucaa tokkicha duraa reef kan ofidu duus Reef jiraatu duusa. fayyaa ofidu. ragaani Nama qabda walii galu kana achi hin jiru dhaggeeffadha. Wantu Waan gas takka asirratti naasofnu kana achi nuti. la kanaan dubbii finisitee lammada namni biraa akka wali kee lubbuu walii baasu godhu sun ta'e mucaan ni du'eettu kana ragaan jira yoo ragaan Isaanii fida. Isaantu fidaa siin jedhe. Dhaggeeffadhu isaantu fida. Maal Fidee nagaje? Laal inaasan Fadhu du'aa fidan Inaasan- badhu fayyaa fidan. Inaasan- Dhaggeeffadhu fadhu du'aa fidan badhu fayyaa Inaasan- fidan. Aannan cinaasan galcha waa kana. sii muume. Cinaasan waa sii muume. Laal cinaasan wayin sii malage. Waan tokko humnaan fidii miti beeki dhaggeeffadhu. Shab gootee uleedhaan nama dhoowwitee fidii miti. Akka nagaatti akka nageenyi asiis buutti difanti gootee waan takka gaafachuudha. Mirga nama kanaafis kennitee nama kanaafis mirga kennitee ifiifis mirga fudhattee akkasitti waan barbaaddu barbaadda. Lolli eega jedhame lolli lola abboleessoo. Ilkeen gaafa wal dhooyite arrabni dirqama ciniina. Namni eega wal lole lachuu wal lolan. Harargeenis lolte arsiinis lolte. Harargeenis tumte arsiinis tumte. Lachuutu walirra dhaanne walin mo'anne tokkoo fi tokko. Kanaaf arsiinis harargeenis mirga qabaattee hundi lachuutu dubbatamtee akka gamana loogne dubbatamee mucaan Waan dura kanatu tumame bisee fidamee jira jaalisa aarsi harargeenis Waan arsiitti kanatu aanee bisee jira fidama. dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu waan kanatu bisee jira.
osoo mucayyoon sadarkaa tokkoffaa dura lolli kun irraa ka'e awwaaluudhaaf waa meeqa asirra jechaa jiran. Wanni miira Bari waan jedhamu laal wanni afaan jaal laal haasawaa waa hunda sirreessa bara. Dandeettiin nama laal haasawaa nama mo'uudha laal tasgabbooyiteeti haasawaa nama moota. Dhugaatti galchitee dhugaatiin nama mo'achuu danda'u qabda. Sigalee ammoo namni waan fedhe siitee haasawaa laaltii dadhabuu hin qabdu haati. Dirqama haasawaa jaalibsaa ilaa tokkoffaa irratti mucaan nu barbaannu fi kan intalli jettu garagara. Kunoo intalli ofii ragaa ofirratti baate. Mucaan isin barbaadaa jirtan jaalibsaa mucaan isin barbaadaa jirtan tokkicha ka gaafa awwalaasanii mucaan du'e jettanii miragaa fiddan garuu nuti nama afurii ol dhabne nama afurii isa fiddanii nama afurii ol afur. Ibsa fayyaa nuuf fidi. Mucaa keenya fayyaa qabda. Bar fayyaa nuuf fidi fiti ishee duura gaa qabdanii bar duura gaa qabdanii. Waan nama gurbaan jedha geessaa miti. Ijoolleen teenya tatumamtee dhugaa dubbanne ijoolleen lafa harkatan sun sibbatamuu qabdi. Ati bakka tokko nama afur dhabne nama afur. Nuti sammuu nama nama afuriitii fi nama qulanii nun golchan. Fidi mucaa tokkichaa dura. Fidi mucaa tokkichaa dura. Ayee tokkichaa boottaa nu kayya nama afur ka du'e hoo. Boo doktor ijoolleen taargee tokkichaa miti bara. Eenyu qabisiin jee? Eenyu qabisiin jee mucaa keenya dura? Nuti harargeen dura si Kenneen nu qabiitii mu qoyku kenneen nu qabiitii mu koddoo bisiin jedhe. Harargeen dura si tuute? Kuni lolli duraan dabre si tuutee miti kuni lolli dura waan duraan awwala jalqabe waan amma tokko tokko dubbadhaa nurra. Mee islamaa yeroo takka nurra muutu qabadhaa please. Jechuun bakka kana wanti teennuuf falawii barbaadaaf taa'u jira natti fakkaata. Tokko tokko dubbachiisa nama asirratti aangoo barbaaduu fi beekamtii argachuu fi goota naan jedhani iyyoo osoo hin taane ijoolleen harargeetis tatumamte talafara harkifamte sunis gaafatamuu qabdi. Ati immoo mucaa duraa jechuu jirta atillee dongora gaafattee fakkaata maaliif nama tokko bichaa miti kan miidhame. Raabaa fi dongora ittiin gaafanne dhaggeeffadhu. No, tokko bichaa miti kan miidhame ijoolleen namni jiraa lafarra harkifamee waan hangam takka miidhama laayi. Talafarra harkifamee ti deebina dhaggeeffadhu yaawwatti deebina obboleessa jala dhaggeeffadhu. Talafarra harkifamee ijoolleen arsii irraayis tumamte harargi irraayis tumamte amma ka dura dubbiin irraa haate ka mucaa dura tumameetu lubbuun kutte jedhanii warri barbaadee dhabee lubbuun baddee jedhan ni du'ee jedhan kan nama irratti xiyyeeffatee isa kana du'eetti jala muran. Anis akkasumatti hin fudhadhe. Mucaan kun yoo lubbuun jiraatee as bahe ijoolleen taan nagaa qabdi gisee nageenyi bu'e ijoollee walii gadhiisanii deeman obboleessa. Sigalee tana wanni nan dubbachaa jiru malee kana gaafadhee kaan dhiisan irraa jechuu miti. Ebar amma doktorri wanni inni dhiyeesse ijoollee nuti afur dhabnee isin tokko dhabdanii jiru jira baa nuti ijoollee afur dhabnee nuti isin tokko dhabdanii jiru jira. Isin tokko bootanii bannu nama afurtu nurraa du'e. Nuti nama afur dhabnee nama afurtu nurraa du'e. laal amma waan doktorri kun jiru jira Afur kun doktorri fi suuraa ol jaa. isinii baasa jedhan afur nama afur lubbuun bahe. Komandorra. Yoo si barbaade deemii fidi mucaa dura. Taargeetis meeqa taargeetis meeqa dura. Mucaan kame. Deemii fidi. Deemii fidi keenya ka dura. Ka duraanii gaafattaa minu afur dhabne. Afur nama afur ka lubbuun dabre kuno. Wallaahi jaalibsaa nama afur lubbuun nurraa baate. Xiyyaa kana nurraa gabbuutu xiyyaa kana horii. Naati bida bu'idami. Najjisdicha. Asirra taa'e fardaa isaa gattu mala. Haa goota naan jedhame asirraa yaa'ii beeknaa bara gootummaa Ammaa barbaadaa. booda kana namni wal fixu taa'u dhaggeeffadha. Yoo miciyyoon duraasan hin baane namni ammaa booda wal fixu ta'a dhaggeeffadha. Aboo- Amma itti himu jira. Safataa godhutti hin jiru asirraa dhaggeeffadha. Miciyyoon Jinaasan duraa waa awwaaluudhaaf jinaasammee waa isiniimu. dhaggeeffadha. Mucaa duraa awwaaluudhaaf waan agarra asirraa saabar. Jinaasammee waa isiniimu. Dhiiga mucaa duraa Jinaasan waa isiniimu. Afur Mee afur jinaasan na afur. dhagaye. Keenya meeqatti himu Dhaggeeffadhu jira? mee jinaasan xiqqoo. Keenya meeqatti himu jira ilaan gamma? Mee jinaasan na Meeqatti himu dhaggeeffadhu. jira? Mee miira keessaa bayyatiise. Iyyuun nun barbaachisu yaa fi iyyansi waa takkan fiduuti. Jinaasan na dhageessaami. Na dhageessa ayyee rabaadorii tosbe. Dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha. Rabaadorii. Iyyineef waan finnu ni qabna amma. Uumaan qabnu. Okay. Girgirrii goone miidiyaa irra baane nama kuma takka gubbaa irratti lallabne boonyeef waan dhufani. Miskiina kanarra jijjiiramni tokko hin dhufa. Wanni dhufaa hin jirtu. Akkana. Ijoolleen tun gaara keessa jirti. Ijoolleen waa tumtu tun gaara keessa jirti. Yaa. Ijoolleen miskiinni tumamu boruu gaara keessa deemee dhufa. Boruu qabanii tuman ammaas gaara keessatti. Hayyee katumamu jiru anaa miti. Katumamu jiru sii miti. Yaa. Kamiidhamaa jiru cinassanii miti. Kamiidhamaa jiru mucaa amma ijoollee tumee aangoos gubbaa barbaadu dubbatu jiru kanaa miti.
يا Miskiina nagaan karaa deemu ka boru dalagachaaf deemu ka tawakkalata deemu ka torbaan tokko nyaateen dhuginiin miidhama. Ani fayyaanin asirra taa'ee lallabaa ati fayyaan asirra teessee lola labsitaa. Qawwee bitannee gaara gamaa gamanaa walitti dhukaasutti hin jirru. Jaalmarroo miti. Waraana abiyyiitii miti. Waraana tigireetii miti. Miskiina irratti bobba'amu jira. Miskiinni kun firraa dhorkuu hin danda'u humna hin qabu. Maa miskiina gubbattu humna walirra laallannasa. يا كوني بربايسو ما كتالا جوراو نمني ميدامي نما ميدامي هنداس باسين وغن نتفيدو قبل نمني قابسون انتو نما قبل كتالا جوتو نمني رتق امن خاناتي فياني ساكن جاني غلكيساي نغرسيسو فيديو ولين اكما نما توماني ريباني جولة تيكو اچي ديمتي سان برايو فيته بكساني تافتي دوتو توماني غركيساني غلكيمني چون برباچسو كتالا جوتو دو لوكين تاين اسير رامو كتا تكسايتي قبلني كتاتي يتو دو نييني akka oromootti quuqama qabaannee wanni kun akka oromoottis wanna addaan irratti ta'ee jira ammaan tana kutaa sabni biraan nu ajaa'ibsifatee jira akka oromootti waan mililik oromoo godha jechaa turre amma miidiyaa kanatti argaa jirra waan nuti wal goone eebbisa addunyaa du'ee lafarra harkisan oromoo jirtuun oromoo wal lafarra wal harkiste makiinaa irratti waliite kanaafuu joolleen tuni gama lachuurraa'uu nama isaan reeban san hunda fidanii namni kun kunoo akkana eenyu dhufee nurraa qeebala makiinaatti godhanii namni dhufee fuudhee namni sun tajaajilli kan namuufi qaba. Akkanumatti keenyaas du'ee abaluu jennee odoo hin taane namni miidhame hundinuu tajaajila argachuu qabaa kutaa qooddii firraa dhiisaa namni nagee buusna ja'uu barbaaddan. Asirra. Okay, mee bayaan carraan keetti itti fufime. Mee waan isin fakkaatu hundi keenyaa waa dubbannu dubbadhu. Ayya carraan qabu ndi yeroon qabu. Yeroon qabu. Ayya cina sana waan si fakkaatu dubbadhu mee. Waan garaa keessa jiru. Cina san. Ani wanni garaa keessa jiru dhaggeeffadha ijoollee teenya dhaggeeffadha. Gama lachuutti irraa lolli akka dhaabbattuun barbaada mataa keeyyan. Ammoo muciyyoo duraa san awwaaluudhaaf ajendaan boodaan dhufee akka asirratti naasawneen barbaada. Yoo muciyyoo duraa san bakka inni jiru qabanii mucaa duraa san fidan lolli amma dhaabbataa jeedaas lolli labsamuus hin jiru. Wayin isinii malaalla ammallee asirra wayin isinii madagaame. Cina san. Mee. Ayyee itti deema. Lolli amma asirratti akkana nagadhiisaa jennu kuni. Lola kallattiin lolamuu miti. Lola anaafisi warra miidiyaarraa kun wal dha'uu miti. Lola ijoollee qabee wal dha'u kanaa miti. Miskiinaatu tumama, miskiinaa qabama. Jecha ammati jechuu jirtu kana miskiinni karaa deemu jiru si dhaggeeffatu jira yaa boru eeysaan gora. Boru eeysaan deema. Maa waliin galle. Maa nageenya hin buufne jechaa jira miskiinni si dhaggeeffatee jala taa'ee. Yaa akkam goona ibsaa kee dhaggeeffadhu. Ambar wayini jee. Mucaa duraa irratti yoo isaan haasa'amne waliin jee dhaggeeffadhu. Yoo muciyyoo duraa kan irratti naasa'amne yoo muciyyoon duraa kun hordofamee gama hundarraa baran siimee taasi. Ijoollee Jimmaa biraa jiraatu, Walloo biraa jiraatu, Harargee biraa jiraatu, Arusii biraa jiraatu. Yoo ijoolleen tun akkasitti jala deemamee hordofamee muciyyoon kun hin dhiyaanne akkamitti kan duubarraan sababa mucaa kanaatiin miidhameef akkamii haasa'amuu danda'aadha baran. Yaa boleessa kiyya dhaggeeffadhu. Ani ilaal yaaduun nu barbaachisaadha laal yaaduun barbaachisaadha dirqama yaaduun barbaachisaadha. Amma naaf ati sirraa wallollee fakkeenyaaf an arsiidhaati harargeedha wallollee naaf ati yoo sirraa buune anaaf ati naguma sirraa wallolla malee walgarree waltumna anaaf ati. Antumama ati tumamta an miidhama ati miidhamta hin miidhamtu. Okay mucaa duraa san irra Miidhaan ta dura qutterra miidhaan ta dura qutterra ta duubaatiitu guddoodha obboleessu ta duuba haftu. Arsiidhaayis harargeedhaayis miidhaan ta qutterra ta dhuftu guddoo. Dhageebsa haloolatti haloola akkana qabanii muciyyoo jiraa qabanii fidanii bilaajitti haloolli hin jirre mucaa miidhaan san dhiifneeti ka amma duubarraa miidhame kana haasofnaa hin jee. Barakkisii hin jenne ka duubarraatis fiddee isa sanis furattee nagaa yoo buufte yoo. Haaya amma ajendaa biraan haasa'inaati kanuma duraa san irraa haasa'aa gama lachuutti irraa. No lakki ka durarraa hun haasa'inu ka duraa sanis fidanii ka ijoollee tumamte hundaa'u yoo finne ijoolluma harargeeraa tumamtes taarsiirraa tumamtes fakkeenyaaf eenyu kana si dhagaa amma ijoolleen harargee si dhageessu bara waniin hin jechaa jiran. Ijoolleen harargee waan hin dhageenye laal ijoolleen harargee waan hin dhageenye laal ijoolleen harargee waan hin dhageenye. Obboleessu deemtee miskiina naa taphattu ani keessaa beetiin callisee usee. Egaa mucayyoo duraa san haasa'aa mucayyoo duraa san irra yoo haasa'u ijoolleen harargee si dhageessi waan qabdu fiddee si bira galle. No ibsa kenna jaalala ibsa dhageetta. Namni taphatu hallayyaa haaseenu. No jaalala ibsa dhagee. Namni miskiinaan beekamtii barbaadu namni miskiinaan harkata barbaadu
namni miskiina taphatu hallayyaa haaseenu deeme inni dhiiraamee deemee gabbee nam tokko qabee hafidu maasoina yoo dhugaa rabbii dubbanne ijoolleen arsii ta'a silaa lolatu mu jirtu tuni bakka teessee nama qabaa jechuutti jirtu ifiif deemtee qabu jirti yoo dhugaa dubbanne cinaasan maa wal somna sa miidiyaa irra taa'ee nama qabaa fidaa jechuun dadhabeen laayifii banadhee No. Jaalibsaa lagee. Jaalibsaa keenya carraa kenne. maa miskiinaan taphanna sa Jaalibsaa carraa Mee kenne. amma gamni ati irraa haasa'uu barbaaddu gama kami? Ati kaka'etti.